As Itoophiyaa keessatti teessanii biyya alaarraa meeshaa barbaadan gatii salphaadhaan bittanii fiduu akka dandeessan beektu. Pilaatfoormii onlaayinii kan ta'e AliExpress irraa waan barbaadan gatii salphaadhaan karaa poostaa magaalaa keessaniitiin fidachuu dandeessan jechuudha. Meeshaalee xixiqqoo qaratti hin gaafatamne fiddanii daldaluudhaan qarshii guddaa argachuu ni dandeessanii. Haala kamiyyoo jettan isteeppii isaa viidiyoo kana keessatti isin agarsiisaa haga dhumatti na waliin tura. Ashama harka fuunee Jundee Yuusufiin jedhama. Yuunivarsiitii Odaa Bultumitti barsiisaa fi qorataadha. Chaanala kanaan rakkoolee teekinooloojii wal qabatan akkasuma akkaataa onlaayinii kana irraa fayyadamaa ta'uu danda'amuu fi waa'ee yuutuubii wal qabatu hunda tolaawwan argattaniif viidiyoon yeroo yeroon gadhiisu akka isin hin dabarreef subscribe godhaa jechaa amma garuma viidiyootiin isin dabarsa. Biyyuma keessa iddoo jiraattan teessanii meeshaa adda addaa gatii salphaadhaan biyya alaa raffichiisiftanii asitti gurgurtanii qarshii argachuu dandeessu jechuudha. Kaampaaniin AliExpress kun maali jettanii gaafachuu dandeessanii. Kaampaaniin AliExpress jedhamu kun akka miidiyeetiraatti fayyada. Kana jechuun maali? Kaampaanota meeshaa yookaan immoo mi'a isaanii gurguruu barbaadantu jira. Akkasuma immoo namoota meeshaa kana barbaadantu jira jechuudha. Kaampaanii mi'a isaanii gurguruu barbaadanii fi namoota kana jidduu akka miidiyeetiriitti kaampaanii AliExpress jedhamu kanaatu fayyada. Haala kamiini inni iddoo walgahii qopheessaa jechuudha. Iddoo namoonni meeshaa isaanii gurguruu barbaadanii fi namoonni irraa bitan kun itti wal argan weebsaayitii qopheessee iddoo wal argiinsaa kana kaampaanii AliExpress kanaatu qopheessee jira jechuudha. Kanaaf inni namoota kana walitti fidaa jechuudha. Warra bituu fi warra gurguruu walitti fidaa akka miidiyeetiriitti jidduu taa'ee the mediator between buyer and supplier dha jechuudha. Kanaaf waan barbaadan magaalaa keessa jiraattan keessa teessanii waan barbaadan fichisiifattanii asitti ammoo gatii guddaadhaan gurguruu dandeessan jechuudha. Meeshaa oriijinaal fichisiifattanii mee yeroo tokko gidduudhaan yuutuubni kiyyaa kanatti argisiisaa jirutti namoota viidiyoo kiyya daawwatan keessaa parsantiin 70 osuma subscribe hin goone viidiyoo kiyya daawwattanii bahaa jirtanii. Kanaaf viidiyoo kiyya yeroo daawwattan booda subscribe godhaa. Viidiyoon biraa akka isin dhaqqabduuf subscribe godhaa isin jaa. Egaa karaa AliExpress kana meeshaa fichisiifachuudhaaf yookaan immoo wanta tokko ajajnee fichisiifachuudhaaf maal goonaa? Jalqaba aappii nu barbaachisa. Aappii AliExpress kana nu barbaachisa jechuudha. Aappii AliExpress jedhamu kana nu barbaachisa. Egaa aappii kana eessaa arganna yoo jenne Play Store irraa gabbuufanna jechuudha. Aappii AliExpress jedhamu kana Play Store irraa ni buufanna. Play Store keessa seenuudhaan AliExpress jennee yeroo itti barreessinu aappiin nu dhufa. Aappicha gadi buufanna jechuudha. Aappii AliExpress kana erga gadi buufattanii booda isteepiin itti aanu maali jennaan? Sign up godhuu qabdanii yookaan immoo register godhuu qabdanii. Sign up godhuudhaaf account ka jedhu keessa seenna jechuudha. Iddoo account jedhutu jira. Iddoo account jedhu kana keessa seenna. Yeroo jalqaba gara aappii AliExpress kana dhufnu akkuma agartan kana welcome deal tu jira. Welcome deal jee akkuma agartan kana parsantii 67, parsantii 70, parsantii 81 discountii qaba jechuudha meeshaan hundinuu. Amma akkasirratti agartan parsantii 67 discountii qaba kuni ka jalqabaa kun jechuudha. Ka lammaffaa parsantii 70 discountii qaba. Ka sadaffaarraa parsantii 81 discountii qaba jechuudha. Kanaaf yeroo haaraa galmooytan welcome deal tu jira jechuudha. Welcome deal jechuun almost meeshaan asirra jirtu gara doolaara tokkotti gad isinii buuti jechuudha. Discountii qabdi jechuudha. Meeshaan irra baay'een isii gara doolaara tokko gad dhufti jechuudha. Kanaaf welcome deal kana fayyadamuu qabna. Egaa erga aappii kana gabbuufannee booda jalqaba register godhuu qabna yookaan immoo sign up godhuu qabna. Kanaaf sign up godhuudhaaf gara gadii kana akkuma agartan kana account ka jedhutu jira. Account ka jedhutu jira. Account ka jedhu kana irra gattu qabna jechaadha. Account ka jedhu yeroo gattu qabnu haala kanaan nuuf fida. Akkuma agartan kana sign in or register ka jedhutu jira. Isa irra gattu qabna. Yeroo isa irra gattu qabnu sign in with Google ka jedhutu nu dhufa. Isa irra gattu qabna jechaadha. Google keenyaan yookaan immoo emailii keenyaan sign in godhuudhaaf. Kanaaf emailii keenya emailii nuti qabnu nuuf fida. Emailii nuti qabnu yeroo nuuf fidu emailii keenya keessaa emailii barbaanne san irra gattu qachuudhaan gara appilikeeshinii kanaa seennaa jechuudha. Anama emailii keenya irra gattu qadheen jira. Akkuma agartan kana gara appilikeeshinii kanaa naqaa jira. Egaa amma sign in successful naan jedhee jira. Kanaaf sign in godheen jira jechuudhaan galmaa'een jira jechuudha karaa biraatiin. Kanaaf akkuma agartan kana gubbaa kanarra profaayila kiyyaatu jira. Jundii ka jedhutu profaayila kiyya jira jechuudha. Egaa akkuma agartan kana jechuudha. Gara hoomii dhufnee yoo ilaalle hoomii irra yeroo dhufnu akkuma agartan kana meeshaa baay'eetu jira jechaadha. Mi'a baay'eetu jira. Kaampaanii adda addaatu mi'a kana upload asirra godhee kaampaanii adda addaatiin mi'oota dhiyaatan baay'eetu jira. Kana keessaa mi'a barbaadan filattanii mi'a barbaadan asirraa order godhachuu dandeessanii jechuudha. Egaa amma galmooyinee jirra. Amma steepin itti aanu maali jennaan? Shipping address. Adreesii jedhamutu jira. Shipping address waan jedhamutu jira. Shipping addressii kana guuttachuu qabnaa jechuudha. Yookaan ammoo karaa ittiin meeshaan nuti ajajnu tokko nu dhufu yookaan iddoo itti nu dhufuu danda'u
guuttachuu qabna jechuudha. Adreesa keenya guuttachuu qabna, iddoo jirru guuttachuu qabna jechuudha. Kanaaf isa guutuudhaaf gara gadii kana account kajedhu kanarra gattu qabna. Account kajedhu irra gattu qabnee booda fuula kana nuu fida. Fuula kanarraa immoo setting kajedhutu jira. Setting kajedhu kanarra gattu qabna jechuudha. Egaa akkuma agartan kana setting yeroo gattu qabnu haala kanaan nuu fida. Haala kanaan nuu fida. Fuula kana nuu fida jechuudha. Profile irra gattu qabachuu dandeenya. Gara jalqabaarra profile kajedhutu jira. Profile kajedhu kanarra yeroo gattu qabnu akkuma isin agartan kana footoo keenya profile footoo keenya jijjiiruu dandeenya. Akkasuma itti aansee nickname kajedhutu jira. Nickname kajedhu kana maqaa keenya nickname keenya kan barbaanne godhachuu dandeenya jechuudha. Sanitti aansee account information kajedhutu jira. Email keenya jechuudha. Sanitti aansee gender kajedhutu jira. Genderii keenya illee itti guutuu dandeenya. Birth year kajedhutu jira. Birth year illee bara dhalootaa jechuudha itti guutuu dandeenya. Akkasumatti dhumarraa immoo region kajedhutu jira. Region kajedhu immoo Itoophiyaadha jechuudha. Biyya nuti keessa jirru. Biyyi nuti keessa jirru Itoophiyaadha. So profile keenya haala kanaan guutuu dandeenya jechuudha. Yoo guutuu baanillee kun rakkoo baay'ee hin qabu. Isa bira darbina. Kan nuti guutuu qabnu kan itti aanee jiru kana jechuudha. Shipping address kajedhu kana. Shipping address kajedhu kana dirqama guutuu qabna. Kanaaf shipping address kajedhu kanarra gattu qabna jechaadha. Shipping address kajedhu yeroo gattu qabnu shipping addressiin kana dura guutee jirutu jira. Kanaaf shipping addressiin kana dura guutee jiru naaf fide jechuudha. Haareetti guutuudhaaf gara jalaa kana add new address kajedhutu jira. Add new address kajedhutu jira. Adreesii haaree guutuudhaaf add new address kajedhu kanarra gattu qabna. Fakkeenyaaf add new address kajedhu yeroo gattu qabdu adreesii haareetti akka guunnu nuuf fida jechuudha. Adreesii haareetti akka guunnu nuuf fida. Kanaaf haala kana fakkaata jechuudha. Adreesiin nuti guutuu qabnu kana fakkaata. Jalqabarra kan jiru maali? Country or region kajedhutu jira. Country'n Itoophiyaadha kun beeknu biyyi nuti keessa jiru Itoophiyaadha. Okay. Itti aansee contact information kajedhutu jira. Contact information jalatti contact name kajedhutu jira. Kanaafuu maqaa keenya itti guunnaa jechuudha. Iddoo contact name jedhu kanatti. Iddoo contact name jedhutti maqaa keenya guunnaa. Fakkeenyaaf Jundii Jeetiin guutaa. Okay. Jundii Jeetiin guutaa. Ergasii itti aanee kan jiru mobile number'idha. Mobile number'ii kiyyaniin guutaa. Okay. Mobile number'iin guutaa. Mobile number guuteen jira. Itti aansee adreesiitu jira jechuudha. Adreesiitu jira. Okay, adreesii jalaa immoo street kajedhutu jira. Street kajedhutu jira. Streetiin egaa iddoon amma jiru iddoo jiraattan itti guutan jechuudha. Iddoo jiraattan yookaan immoo magaalaa keessa jirtan san guuttanii magaalaan nama keessa jiraadhu Ciroo jechuudha. Kanaafuu magaalaa Cirootiin itti guutaa jechuudha. Ciroo Jeetiin guutaa. Ciroo Jeetiin koomaa godhee West Harargee jee West Harargee ergan jee booda Oromiyaa Jeetiin guutaa jechuudha. Oromiyaa Jeetiin guutaa. Ergasii apt kajedhu kana optional waan ta'eef bira kutuu dandeenya. Kan itti aanee jiru kana jechuudha. Kan itti aanee jiru state or province kajedhutu jira. State or province kajedhu kana state'n nuti keessa jiran Oromiyaadha. Kanaafuu Oromiyaan guutaa jechuudha asirratti. Oromiyaa kajedhu kanaan guutaa. Okay, itti aansee city kajedhutu jira. City jechuun magaalaa isin keessa jiraatanidha. Magaalaan an keessa jiraadhu Ciroo waan ta'eef Ciroo Jeetiin guutaa. Ciroo Jeetiin guutaa. Ergasii postal code'itu jira. Postal code'itu jira. Postal code'i magaalaa Ciroo 04 wal maxxansinee guunna 0000 goonee guunna jechuudha. Postal code'i magaalota hin qabnetu jira. Finfinnee yoo ta'e kuma takka magaalaa akka Ciroo kana immoo 00 guunna jechuudha. Kanaaf 04 wal maxxansinee guunna. Kanaaf shipping addressii haala kanaan guunna jechuudha. Akkuma agartan kana haala kanaan guunna jechuudha shipping addressii. Kana booda yeroo appii kana bantan gisee hundaa'u shipping addressii kana akka isinii fiduu barbaadan gara jalaa kana set as default shipping address kajedhutu jira. Isa kana on gootanii jechuudha. Isa on erga gootanii booda gara gadiitii save kajedhutu jira. Save kajedhu kana argattu gattanii save isinii godhaa jechuudha. Haala kanaan shipping addressii keenya guuttannaa jechuudha. Haala kanaan shipping addressii keenya guuttannaa. Kana fakkaata shipping addressiin jechuudha.
ammallee shipping adreesii biraa yoo guutuu barbaanne gara gadii kana add new address ka jedhutu jira isarra gattu kannee adreesa biraa itti guutuu dandeenya jechuudha. Adreesa biraa itti guutuu dandeenya. Kana fakkaata gaa shipping adreesiin amma itti aansinee maal goona steppii itti aansinee steppiin itti aanu card information ka jedhutu jira. Card information guutuu qabna jechuudha. Card information kana master card akkuma beekamu master card irraa egaa doolaara kan kafallu. Kanaafuu master card kana information master card keenya asirra guutuu qabna jechuudha. Normally information master card kana yeroo meeshaa ajajanne guutuu dandeenya. Haa ta'u garuu dursinellee ammaan tana guutuu dandeenya jechuudha. Dursines guutuu dandeenya. Kanaaf card information keenya guutuudhaaf akkuma agartan kana account ka jedhu kanarra gattu kannee account ka jedhu irra gattu kannee fuula kanarraa payment ka jedhutu jira asirra. Payment ka jedhutu jira. Payment ka jedhu kanarra gattu kannaa jechaadha. Payment ka jedhu irra yeroo gattu kannu akkuma agartan kana card ka jedhutu jira. Add card ka jedhutu jira. Cardii keenya add itti godhuu qabna jechaadha. Isarra yeroo gattu kannu haala kanaan foormii cardii keenya nuuf fida jechuudha. Foormii master cardii keenya nuuf fida. Kanaafuu master cardii keenya detail information isaa asirra guutanna jechuudha. Detail information isaa asirra guutanna. Fakkeenyaaf information nuti asirra guutuu qabnu jalqaba irratti card number'idha. Lakkoofsa cardii keenya asirra guunna. Itti aansee name on the card ka jedhutu jira. Name on card maqaa keenya asirra guunna. Maqaa card irra jiru jechuudha. Itti aansee expire date isaatu jira. Kanaaf expire date isaa ni guunna jechuudha. Card irra jira kunis. Itti aansee CVV ka jedhutu jira. CVV kunilleen lakkoofsa wayiitu card irra jira. Isallee fuunee card irra asirra guunna jechuudha. Erga information cardii kana guunnee booda gara gadii kana save ka jedhutu jira. Deebinee save godhanna jechuudha. Information cardiidha. Save godhanna. Haala kanaan guuttachuu dandeenya jechuudha information cardii. Egaa informationoota kanneen erga guunnee booda meeshaa barbaanne san booda deebinee bitachuu dandeenya jechuudha. Meeshaa barbaanne bitachuu dandeenya. Asirraa meeshaa bitachuudhaaf steppiiwwan akkamii deemuu qabna kan jedhuu fi meeshaa yeroo bitannu ammoo meeshaa kamtu qaraxa qabaa isa kamtu ammoo qaraxa hin qabne kan jedhu viidiyoo itti aanu keessatti waliin ilaalla. Kanaafuu viidiyoon itti aanu akka isin hin dabarre jechaa. Egaa haala armaan olii kanaan waan barbaadan ajajjanii biyya alaarraa magaalaa jirtanitti fidachuudhaan itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Yoo gaaffii qabaattan komentii irra naaf kaayaa viidiyoo kana laayik godhaa isiniin jecha kanarraa kanuma.